Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni hundinuu jechuudha waan hin dubbadhu kana sirriitti na dhaggeeffadhaa hanga dhumaatti. Mudannoo na mudate tokkoon isinitti mudeema. Biyya namaa kanatti mucaa tokko jirti, ijoollee biyya keenyaati, namuma ollaa jechuudha, nama wajjin dhugnee wajjin nyaannu. Kanaaf jennaan yaannaa dhufee biyya kana waggaa lama wayii ga'ee dhufte natti fakkaata. Eega dhuftee akkuma lakkoofsa kiyya barbaaddattee biyyarraa naa dawwaltee waliin haasofneetuma jennu. Mana kontoraataa waggaa 4 teessee kaatee ijaazaa galtee deebitee, eega ijaazaa galtee deebitees waggaa 4 teessee an bakkeedhuma kanaan jira. Ituma jennu utuma haasofnu gadi bahi jennaanii nu ariinu ijoolleen biyyaa jechuudha. Hin barbaadu bakkuma asuma taa'in dalagadhaa jetti. Hayyee dhiisi gaanni achumatti silkiillee bitanii fi walumaan haasofna. Ituma jennu booda keessa yeroo waggaa 8 fittu mucaa tokko wal jaallatanii inni bahi malee cinqeen. Asiinis akkuma namaa kanan gadi ba'ee waltii ijaarradha kan jedhutti dhagahame gadi ba'uu murteessitee tuma jettu mana sanaa walii galanii gurbichaa wajjin halkan irraa sa'a 8tti makiinaan dhufee fuudhee ganama badde gara ganamaa badde yeroo jettu aramni yeroo ribaa kaatee dhabdu namichi kafiillisii immoo lakkoofsa kiyya qaba. An duraan niin dawwalaa fi an lakkoofsi kiyya kan hin badnesi eegan biyya kana dhufee kan hin bitadhin harka jira. Namicha laatuunuma naa dawwalee si bira dhufteetti naan jedha lakkiin jedheeniin. Garuu akkasiin mana sanaa badaa jirtu quban qaba. Mucoon immoo achitti isiniif galu na bira dhufaan jirtu. Bakka biraa deemaarti malee na bira dhufaan jirtu. Amma yeroo jedhu maatiitti dawwalee afaan arabii namni beeku jira. Obboleeyyansii jechuudha, namni afaan arabii beeku jira. Maatiitti dawwalee akkasiif akkas isii bira dhayitee maqaa kodhee jara biyyaatti hime. Jara biyyaana balaaleffatanii ta'anii mucaan utuma dhuftu subhaanallah hojii rabbii kana achiillee hin banne yeroo achiin karaa geessu subhaanallah makiinaan ittiin garagalee duute. Achi buuteen sii dhabamee guyyaa 3 teesse. Alana waan hin godhu dhabee anan namichaa wal beeka namicha dawwaleen akkanaaf akkanaa jedheeni namichi barbaadee adaraan jedheen laa jedhan moo masuula jedhan masuula siimiti ofirraa ballageera jedhe kadhadhee falamee kan barbaachise nama mashasfaa keessatu barbaachisu du'aan si mashasfaatti argame dawwalee akkanaaf akkana naan jedhe. Amma warri biyyaa mucaan haasaa namicha araba kanaa fudhatanii akka waaniin mucaa sana dubbii qadara rabbii kana dhiisan akka waaniin mucaa sana ajjeesetti na balaaleffatanii jiru. Mee anasitti badiin waan hin qaban mee rabbii jedhaati bakka kanatti balleessite naan jedha. Mucaa yoo ta'e qadaa rabbiiti. Na biras dhufaan jirtu bakka biraa dhaquu jirti. Warri biyyaa amma akkasitti na balaaleffatee wallaahi waan hin jedhee biyyatti galu hin beeku. Waan hin jedhee haadha siisasii keessa laalu hin beeku. Akkana duute jechuudha biyya namaatti. Yoon badii qabaadhe mee badii eddee kanatti qabdaa naan jedha. Wallaahi halkanii guyyaa rafeen buluu eega gaafa sanaati fuuldura koo deemaa jechuudha. Ani aariin talabutee dafee keessi saafi akka ta'e qabee argitanii bara garee bara qabee man salphatee qabee dafee seesi waan soddaan kiyyallee quba qabu akkas waan ijoolleen xixiqqoon dalay maaliif jennaan soddaan nama diin qabu soddaan ki nama diin ijaanii naa kennan akkas wallahi nama diin ijaanii diin haga jaalatan nama diin ijaanii naa kennanii warra beelloon gabbaasuu miti. Ani beelloo mormaa faallaa sanii nama hojjedhuu miti. Kanaaf namni hedduun beelloon gabbahee sheeni akkanatti munkara sanii ammallee ittiin dhaabuu didee naan jaa. Sheeni akkamitti sanii sandaa'aa godha dhaabatee sheeni hin dubbatu gurbaan fuudhaa akkamitti dubbatu. Achi dhaabadhee ittiin akkamitti dubbatu qaanyiidha. Dafeen tala butee makiinaa keessa seensifatu. Nama yoo taatan gubbaa ol bayanii akkanatti kaasan. Dubartii namaa silaa kaasuu nuun ta'u. Jaartii ofii ani ammoo ni hinaafa. Wallahi hinaafa jaartii keessanii irratti hinaafa. Hattan Ali ibn Abi Talib cagas. Ali ibn Abi Talib hinaafuu keessaa cagas ni hamza. Ali ibn Abi Talib siwaaka Faatimaan intala Rasuulatti alayhi salaatu wassalaam. Maal goota yaa siwaaka hojii beeyti wayi. Faatimaa keessaa maal goota siwaaka? Osoo ati aboo wallahi hinaafe. Faatimaa keessaa agammallee siwaakni Faatimaa keessa ta'a aboo. Dhiirti siwaaka isiin siwaaku. Namaa miti siwaaka isiin siwaaku hinaafe. Maal goota kan Faatimaa keessa maal goota bus waa dheedhiin bara boo. Kanaaf akkas namni mukarra koree baraaf. Hattan kanaa miti Alisa dubbii nama kolfiitu wayii hattan baay'ee fincaan na qabeetu. Wallahi abootaa gubbaa
Bichain sabar duuga ebara. Jet ha bolje jedheetiin fiigaa ta'e. Tokko kaameraa na duuga fiigana kaasu bakka. Tokko bishaan na jalaan fiig. Tokko kaameraa bakka hin jiru. Hatta nagana takka namni kaniisan nama jalaan fiiganii. Kanaaf ammoo munkara bakka sanitti deemsisuun ammoo guyyaan hin dubbisu. Sheeka guyyaan hin dubbisu jechaati malee ani wallahi silaa dhiisee akkasumatti silaa sa'aatiin nagahee malee makiinama keessa seenee dabarallee waan jedhu jedhee guyyaan hin dubbisu ummata keenyallee ulamaa hedduu tajjira kabajaa jedhee callisee kanaaf namni gara siinillee beelloo maalii jettan ani waan san keessallee hin jiru soddaan kiyyallee keessa hin jiru jechuun hin barbaade isin mara rabbi isin haalaafis rabbi sodaata jaartii keessatti hinaafa jiraachuu qabu ani jaartii duraanii wallahi dogongora kallattii tokko laalee namni irraa baratu faasee malee waan suna waan haasaamuu qabu obboleettii tiyya eebii obboleettii tiyya baasuu qabu akkas haadha tiyya irraa dhaladhe durbi kabajaa qabdi akkas dubartii ammoo akka killeetti qabadhaa wallahi akka killeetti killee yoo lafa garrin cabdiini dubartiin taddila idila kanarraa cinaacha dabaa kanarraa uumamte akkas cinaacha kana rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoo hin qajeelcha jette hin cabsita wakasruhaa xalaaquhaa jedhe nabi alayhi salaatu wassalaam isa cabsuun xalaaquudha kanaaf ammootiin dubartii warri qabdan rabbi sodaadha dubartii keessatti akka killeetti qabadha sheekonni dubartii jabeessiti jaanii bar een jabeessin maan jabeessin akka killeetti qabadha wallahi ni jabeessin sirri kanaaf dubartii garii namoo bakaalsii miicuudhaaf delle teestaatti bu'a ma gandatti turte jedhe ollatti teestaatti bu'a miila bitaa ol fuudhee isa funyaanirra dhaabata laa eeggat atillee dubartii kabajaa isaa atillee dhiirsa kabajaan dubartii mana keessaan male dubartii dhagahi mana keessaan siin male kabajaan bareedumni jaarsaa bareedum mana keessa bareedi uffata ammallee godhattu dhiidaa biyyettee baafatteen kaayi guyyaa ebaluutii biyyettee baafatteen kaayi jaarsa keessa bareedi jaarsi kee wayitis manatti galeetiin hin jedhe bifa ammalleetiin hin badaas irraa arguun qabu bareediif shari'aan kasiin jette jaarsaa bareedi siin jette malee ala bareedi siin hin jette akkas wallahi kanaaf jabaadhaa ummata keenya rabbi isin haalaafisu qabuudha dadhabee rabbi isin haalaafisu jedha hamzaa baay'ee si galatoofannaa dubira dhaabachuu keetiif si galatoofannaa yeroon asafan jiraachuu namni gariin na gaafataayu jaartii teessan sheekanuu mul'isa anuu laaleen quuf wallahi laaleen quufne si mul'isuu dhiisiiti anuu laaleen quufne wallahi ilaaltu nagarti yaabati nagarti warri ollaatu gaafa iidaa yoo arge jabaate takbiir gaafa iidaa warri ollaatu yoo arge jabaate